Hai akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiisanis niin jedha akkasuma aappii baay'ee jaalattan kan yeroo kamiyyuu mobaayila keessan keessaa hin dhabamne qabadhee isiniif dhiyaadhee isiniin jira akkasuma sirriitti itti fayyadamaa isiniin jedha barumsa ani siif gadhiisu hundayyuu eeggadhaa isiniin jedha akkasuma waa baay'ee isiniif ibsa waa baay'ee irraa barattu jedheetiniin abdii qaba akkasuma osoo barumsa keenyatti seeniin duraan dursanii YouTube keessa seentanii jechuudha akkanatti Ashim Tube Oro jettanii itti barreessitan jechuudha akkas Ashim Tube Oro jettanii itti barreessan haala kanaan isin dhufa achi bira dhaxxanii bakka subscribe isan gadhuxxu achi booda dammoo mallattoo notification isa yoo tuxxan olii irra deebistu jechuudha haala kanaan yoo video olii irra deebistan wanni ani isiniif gadhiisu hundinuu haala kanaan isiniif dhufa jechuudha hordoftoota waa baay'eetu as keessa jira waa'ee mobaayila keessa jiru hunda as keessaanii argattu jechuudha akkasuma ammaaf gara barumsa keenyaatti seenna na hordofaa isiniin jedha barumsa baay'ee tokko jaalattu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira aappii kana baay'ee tokko jaalattu dheetiin yaada jechuudha aappiin kun waa baay'ee isin fayyada mistira barbaadan akka kaatan isin fayyada akkasuma dammoo aappii barbaadan hunda yookiin lookii yookiin paatarnii waan barbaadan paatarnii ta'ee waan barbaadan irra kaa'achuu dandeettanii akka nam tokko hin agarre bifa adda ta'een jechuudha aappii barbaadan hunda akka itti kaa'attanii fi akka lookii isaa akka irra kaa'attan isinitti agarsiisaa jechuudha aappiin kun baay'ee tokko barbaachisaadha isin fayyadaadheetiin yaada jechuudha mee wajjin ilaallu hojii isaa kuno haala kanaan isinii baasaa jechuudha current time jedha pin only job pattern lock jedha kuno wantoota garaagaraa kanneen hunda isaa akkanatti isiniif fidaa jechuudha mee fakkeenyaaf kanneen keessaa tokkocha haa ilaallu jechuudha pin current time kana haa ilaallu jechuudha akkana yoo an godheetiin hin jedhe haala kanaan naaf baasaa jechuudha mee fakkeenyaaf akkana mee duwwaa 8 jedhu jechuudha ammas duwwaa 8 jedhu jechuudha achiin booda aspara okay jedhaanii jechuudha ammas dhufee maannaan jedhaa gara bakka kanatti as of duuba deebi'ee yoo ammallee bakkuma kana deebisa arge inni mallattoo akkanaa irra isin mallattoo bulee irra isin godhe isin maal godhe as duuba deebitanii asuma bira gattuttanii jechuudha kuno akkana erga isin jedhe isin bakkana okay jettanii jechuudha erga isin booda maalidha yoo akka tasaa paaswordii keessan dagattaniif jechuudha gaafii kanneen isiniif dhiyeessaa bakka kana tuttanii jechuudha fakkeenyaaf kuno gaafii barbaadan inni gaafii kanneen akkan isiniif dhiyeessa jechuudha akkana kanneen hunda keessa jechuudha seentanii ilaaltan fakkeenyaaf where were you born jedha asirratti jechuudha mee kanarraa godhu fakkeenyaaf an jechuudha mee oromiyaa irra godhee jira jechuudha akkana fakkeenyaaf wannaa kiyya where were you born jedhu kana oromiyaa jedheetiin galchee jira jechuudha yeroo biraa kana dagachuu hin qabu jechuudha achiin booda maal godha as bira dhufee save godhaa jechuudha kuno save naaf ta'eetiin jira jechuudha kuno haala kanaan save naaf ta'ee jira jechuudha kana waan barbaade jechuudha fakkeenyaaf aappii lookii kana bara wadaqeetiin hin jedhe fakkeenyaaf kuno ka barbaade aappii barbaade as keessaa jechuudha waan barbaade akka barbaade gochuu ni danda'a jechuudha kuno akka barbaadetti wanna lookii kee akka barbaade paaswordii barbaadeen cufuu danda'a jechuudha kan barbaadan as bira sarchi godhuus ni dandeettu jechuudha gubbaa kanarraa tuttanii mee fakkeenyaaf akkana gootanii illee baastanii yootaan mee YouTube kiyya haa cufuu jechuudha fakkeenyaaf sitting kan keessantanii jechuudha as biratti amma
kuno app lock bakka dhufu kana argitanii bakka off jedhu kana kuno aspira on gootu jechuudha isa kana jechuudha. Achiin booda haala kanaan of duuba deebitu jechuudha. Kuno fakkeenyaaf kuno amma YouTube ni kiyya bakka waan takka isa malee wannaa malee hin banamu jechuudha. Mee fakkeenyaaf bira haa deemnu YouTube ni kiyya kuno kana jechuudha. Kuno isa malee hin banamu jechuudha. Kuno argitanii akkana erga gootaniin booda maal gootanii daqiiqaa achi biraatti galchitanii jechuudha. Daqiiqaa sa'aatii fuuldura sa'aatii jiru jechuudha. Amma argitanii maal gochuu qabnu as bira wanni isin beekuu qabdu jechuudha. Sa'aatii achirraa argaa jirtan kun sa'aatii iskiriin irraa ilaaltanii sa'aatii 4 fi daqiiqaa 37 jedhaa jira jechuudha. Nama maal gochuu qaba paaswordii duratti galcheessan as biratti piinii san duwwaa 8 jedhee ka'ee amma sa'aatii galchaa jechuudha. Duwwaa 4 jedhee 37 kunoo naa banamee jira jechuudha. Haala kanaan naaf banamaa jechuudha. Haala kanaan kunoo ilaala irra deebi'aatiin ilaala ammas duwwaa 8 jedhee galchee jira. Amma sa'aatiin daqiiqaa 37 baneemi amma daqiiqaa sa'aatiin 4 fi daqiiqaa 38 ta'ee jira jechuudha. Duwwaa 4 38 kunoo naaf banee jira jechuudha. Argitanii haala kanaan aappii kana fayyadamuu dandeettu jechuudha. Haala kanaan kan barbaadan hundarrayyuu akkasii kaa'achuu dandeettu jechuudha. Wantoota garagaraatu jira jechuudha. Akkasuma as keessas kan barbaadan aappii barbaadan hundaan amma fakkeenyaaf YouTube qofa isin agarsiise malee akkasuma fakkeenyaaf aappii barbaadan hundi isaayyuu as keessa jira jechuudha. Kanneen hundayyuu haala saniin akkana godhuu dandeettanii sa'aatii fakkeenyaaf daqiiqaa amma 4 daqiiqaa 38 jedha akkasuma 39 jedhe 39 itti galchitu adada sa'aatiin dabalaa deemuun jechuudha. Lookiin sa'aatii wajjin jijjiiramaa deema wayim daqiiqaa wajjin jijjiiramaa deema. Sa'aatiin fakkeenyaaf sa'a 5 illee ta'e akkuma sa'aatii fi daqiiqaan itti jiru san itti galchitanii jechuudha. Kana dammoo hin dagatinaa jechuudha. Kun eenyullee hin beeku jechuudha. Kana isin malee nam tokkollee hin beeku. Kanaaf agarummaa deematiin fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma dammoo barumsa garagaraatu jira as keessa jechuudha. Wantoota garagaraatu jira amma fakkeenyaaf wallpaper change wallpaper jedhu kunniin wantoota garagaraatu jira jechuudha. Kanneen hunda wannaa isaa kanneen hunda yeroo biraa seeraan isinitti agarsiisaa jechuudha. Haala kanaan kun kanneen fakkeenyaaf social miidiyoota kanneen illee akka Facebook maali kanneen akka barbaadan isa kanneen illee cufachuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan wantoota barbaadan hunda baay'eetu jira jechuudha. Kana hunda isinitti agarsiisaa jechuudha. Yeroo itti aanu ammaaf ka'amma isiniif wannaa jedhe kana isa kana hanga dhumaa sirriitti hubadhaa. Laaltan malee haga dhumaa olaaltanii jettan isiniif gala. Akkasuma dammoo subscribe share like gochuu hin dagatinaa. Akkasuma amma aappicha kana liinkii jala isiniif kaa'a. Oriijinaala buufattan jechuudha. Descriptionii kiyya jala isiniif kaa'a. Achi jala seentaniitiin baafachuu dandeettu jechuudha. Haala kanaaniif nu aappichi kana oriijinaalicha achi jala seentaniitiin daawulood godhattanii kan qarshiin bitame isiniif kaa'a. Isin mallaquma baay'eelleen baasanii akkasitti haga barumsa biraatii walitti deebinuu fi nagaara naaf turaa isin jira.